Kuni miidiyaa Itoophiyaa Egereetii. Egaa miidiyaa Itoophiyaa Egereetiin har'a mata duree ilaalcha fi sammuu qajeeloo qabaachuu jedhu irratti waan tokko tokko kaasnee wajjiniin mari'anna. Ilaalcha fi sammuu qajeeloo qabaachuun akkamitti maaliifi kan jedhu kana bal'inaan kaasnee mari'annaa. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtanii nu hordoftan kabajaan asumaanan sin affeera. Ani immoo Nugusee Girmaati. Miidiyaa Itoophiyaa Egeree irratti mata dureewwan akkanaa kan sammuu namaa, tokkummaa namaa, guddina namaa, borumtaa biyya keenyaa irratti gahee mataa isaanii taphatan kaasneetiidha kan mari'annu. Anillee carraa kana argachuu kootiif gammachuu natti dhaga'ameen isinii ibsa. Egaa mata duree keenya irratti akkuma beeksisa irratti argaa turtan ana wajjin kan ilaallu sammuu fi ilaalcha qajeelaa qabaachuu maaliif akkamitti kan jedhu ilaallaa jechuudha. Egaa sammuu fi yaada qajeeloo qabaachuun akka qorattoota saayintistoota baay'eetiin mirkanaa'etti sammuu fi yaada qajeeloo qabaachuun dhimma murteessaa fi dhimma guddaa jiruuf jireenya keenya keessatti iddoo guddaa qabaachuu qabu akka ta'e bal'inaan qorannoon gaggeeffame ni agarsiisa. Inumaa jiruuf jireenyi nama tokkoo guutuu akka ta'u wantoota godhan keessaa inni dura kan wayinuu bakka hin buune sammuu fi ilaalcha qajeeloo qabaachuudha. Ilaalcha qajeeloo qabaachuudha. Wantoonni baay'een jireenya ilma namaa keessatti ni barbaachisu. Wantoonni baay'een jireenyi ilmi namaa milkaa'aaf guutuu akka ta'u kan gahee taphatan baay'eetu jiru. Garuu inni sadarkaa tokkoffaa irratti murteessaa ta'ee wantoonni biraa galtee ta'anii jiruuf jireenya keenya keessatti iddoo olaanaa akka taphatan gochuu danda'an san kan gargaaru sammuu fi ilaalcha qajeeloo qabaachuu akka ta'e saayintistoonni baay'een qorannoo isaaniitiin mirkaneessanii jiru. Wantoota gurguddoo mee faayidaan ilaalcha fi sammuu qajeeloo qabaachuu maalidha kan jedhu odoo ilaallee xuruu ta'a. Bal'inaan yoo itti deemnu salphumatti yaada ammaan booda kaasu kanaan wal fudhachuu akka dandeenyu namni tokko sammuuf ilaalcha qajeelaa qabaachuun maal isa fayyada, maaliif barbaachisaa kan jedhu jalqaba irratti odoo ilaallee xuruu ta'a. Hordoftoota keenya abdii guddaan qaba akkana wajjin jirtan akka dhaggeeffachaas jirtan akka irraayis qayyabachaa jirtan abdii guddaan qaba. Saniif galatooma. Egaa yaada fi sammuu qajeeloo qabaachuun faayidaawwan isaan kennan bakka lamatti qoodaniitidha beektonni kan isaan ibsan. Tokkoffaa qaamaaf mataan isaa faayidaa mataa isaa qaba. Lammaffaa immoo sammuu keenyaaf faayidaa mataa isaa qabaa jechuudha. Physical and mental kan jennu kana jechuudha. Qaama keenyaaf physical, sammuu keenyaaf mental faayidaa qaba. Faayidaa guddaa qaba. The benefits of positive thinking for physical and mental kan jedhan kana jechuudha. Kanaafuu sammuu fi ilaalcha qajeeloo namni qabu tokko qaama isaatii fi sammuu isaatiif bu'aa guddaa kanarraa akka inni argatu jechuudha. Wantoota gurguddoo sadii argatan. Tokkoffaan miira ofitti amanamummaa dabalaaf jechuudha. Nama saniif namni sammuu fi yaada qajeeloo qabu tokko namni sammuu fi yaadni isaa qajeeloo ta'e tokko ofitti amanamummaan isaa guddaa. Waan tokko injifatee eegaluuf isa gargaara.
waan tokko injifatee galuuf miira injifannoo, miira danda'uu keessa akka galu, miirri kun akka keessa isaatti guddatu, wanta kana injifannoodhaan darba. Wanta kana anumti mataan koo raawwachuu nan danda'a, sirreessuu nan danda'a, ce'uu nan danda'a, ceesisuu nan danda'a, gumaachuu nan danda'a. Miira ofitti amanamummaa akkana kana nu guddisa. Namni sammuu fi ilaalcha qajeelaa qabu jechuudha. Yeroo baay'ee waan tokko namni tokko injifatamee yoo eegale waan sana milkaa'essu completely. Hin danda'u namni jedhe hin danda'u araannate. Hin raawwadhu namni jedhe hin raawwatu. Kanaafuu onneen isaa ni du'aa jechuudha. Onneen isaa ni du'a. Sammuun isaa negatiif ta'aa jechuudha. Waan salphaa sadarkaa isaatti raawwatamuu, sirraa'uu danda'amu san qaamni biraa akka gidduu galu carraa kennaa jechuudha. Carraa kenna. Fakkeenyaaf abbaan manaa fi manaa tokko dhimma waliinii isaaniitii irratti sammuu fi yaada qajeeloo yoo qabaatan wal dhabdee gidduu isaanii jiru nuumti hin furannu. Confidensii jedhu ofitti amanamummaa miira jedhu kana keessa yoo galan rakkoo guddaa meebii ilaalcha namaatiin furamuu hin danda'amu jedhame san ni furatu. Qabeenya abjuudhaan hin arganne hojjetanii ni argatu. Sadarkaa abjuudhaan hin arganne hojjetanii irra gahu. Barataanis akkasuma fakkeenyaaf kitaaba kana yoon dubbise, yoon qo'adhe, yeroo yoon kenne, kan na dhibe yoon gaafadhe qabxii gaarii fida jedhee yoo amane qabxii gaarii fida. Kana gochuuf immoo duraan dursee sammuun isaatii fi yaadni isaa pozitiif ta'uu qaba waan saniif. Qajeelaa ta'uu qaba. Pozitiif ta'uu qaba. Yoo waan san negatiivli yaadee yookaan immoo sammuun isaatii fi ilaalchi isaa dhimma saniif yoo sirrii hin taane negatiivii yoo ta'e wanti sun hin milkaa'u. Kanaafuu miira of danda'uu, of ta'uu nu guddisaa jechuudha. Positive thinker yookaan immoo yaada fi sammuu qajeelaa qabaachuun waan tokko irratti jechuudha. Wanta daldalaan tokko odonatiin odoo hin balleessin hojjetee dhugaadhaan haqaan nan durooma, nan argadha miira jedhu qabaachuuf hawaasa koo, saba koo akka carraa ta'e ani gurguraa inni bitaa ta'e kun qajeeloodhaan yoo nan tajaajile nan guddadha. Miira jedhu, sammuu jedhu, yaada jedhu yoo qabaate shakkii tokko malee namni sun hin ce'a. Hin darba. Kanaafuu faayidaan sammuuf yaada qajeeloo qabaachuu inni tokko miira ofiin danda'uu, of ta'uu keessoo keenya jiru san ni guddisaa jechuudha. Kanaafuu amma namoonni sagantaa kana hordoftan sammuuf yaada qajeeloo qabaachuun dhimma filannoodhaan dhiyaanne ta'aa jechuudha. Confidensii keenya develop gochuuf, guddisuuf. Inni lammaffaa keessoo keenya sammuu fi yaadni qajeeloon keessoo keenya wantoota hojjechuu barbaannuuf ni mijeessa. Keessoo keenya ni mijeessa. Wantoota hojjechuu barbaannuuf, wantoota raawwachuu barbaannuuf, wantoota nan danda'aa, nan raawwadhaa, nan sirreessaa, nan dabala jennee amannee san hojiitti hiikuuf keessoo keenya sirreessa. Keessoo keenya. Isa amma conducive environment jennuun keessoon keenya waan addaatiin xaxamaadha. Dhimma dhuunfaa keenya irratti. Nyaadhu moo hin nyaadhu? Dhugu moo hin dhugu? Hojjedhu moo hin hojjedhu? Nan danda'amu hin danda'u. Keessoon keenya mataan isaa waan nuu malu saniif mijataa miti.
dhiifama godhuufi, irraanfachuufi, galmee kana haquufi, haqa murteessuufi, dhugaa daldaluu, gibira kafaluu. Keessoon keenya iddoon qabu wantoota kanniiniif jechuudha. Kanaafuu namni sammuu fi yaada qajeeloo qabu tokko keessoo isaa hojii hojjetu saniif ni mijeessaaf, ni tolchaaf. Kanaafuu wanti qajeeloof sirrii ta'an hundi yoo dhufan bakka argatu, bakka argatu keessa isaatti. Wanti badu hin jiru. Wanti badu hin jiru. Kanaafuu yaada fi sammuu qajeelaa qabaachuun positive thinker ta'uun keessoo keenya wantoota hojjechuu qabnu saniif ni mijeessa, ni tolchaa jechuudha. Ni tolcha. Amma fakkeenyaaf barataan tokko gammachuudhaan qo'achuuf, qonnaan bulaan tokko gammachuudhaan qotuuf, daldalaan tokko gammachuudhaan daldaluuf, amanaan tokko gammachuudhaan kutannoodhaan amantaa isaa san hordofuu bira darbee waan amantaan isaan jedhu san hojjechuuf keessa isaa ni bareechaaf, ni tolchaaf. Keessa isaa. Amma fakkeenyaaf biyya keenya keessa namni parsantiin 99 fi isaa ol amanaadha. Amantaa qaba. Garuu rakkoo guddaa jira. Rakkoon nageenyaa jira, rakkoon tokkummaa jira, rakkoo waliina'uu jira, rakkoo wal jaalachuu jira. Maaliif yoo jenne barumsa manneen amantaa keessaa barannu san keessoon keenya fudhatee hojiitti ni hiiku. Maaliif? Keessi keenya negatiivili maal ta'ee jira? Guutamee jira. Negatiivili guutamee jira. Maaliin ta'uu danda'a? Naannummaadhaan ta'uu danda'a. Jibbiinsaan ta'uu danda'a. Keessoon keenya. Kanaafuu amma namni sammuuf yaada qajeeloo qabu positive thinker ta'e tokko waan ittiin tokko ishee akka lafa kunoo fartaayi lafa misoomaa firee takka yoo irra buustee biqishee sanyii baay'ee deebisee sii kennu sanitti waan takka maal jedhu inumaa hordoftoota keenya gamnaaf jechi takka ni geessii jedhu. Maaliif san baay'isee dabalee karaa adda addaatiin hiikee itti fayyadama waan ta'eef. Keessi isaa fartaayiidha. Keessi isaa misoomaadha. Keessi isaa lalisaadha keessi isaa. Kun immoo maalirraa dhufaa? Yaadaa fi sammuu qajeelaa qabaachuudhaan positive thinker ta'uu danda'u. Positive thinker. Namni keessi isaa waan gaariidhaa qophaa'e waan hamaadhaa iddoo hin qabu. Keessi isaa maaliif already qabamee jira. Free space hin jiru. Namni keessi isaa jaalalaan qabame hammeenyaaf bakka hin qabu. Namni keessi isaa arjummaadhaan qabame jibbiinsaaf, dhiibuudhaaf, hammeenyaaf bakka hin qabu. Namni keessi isaa amantaadhaan guutame hin galu. Ispeesiin keessi isaa guutamee jira positive waan ta'een jechuudha. Kanaafuu sammuuf yaada qajeeloo qabaachuun nama tokkoof keessi isaa waan gaariidhaaf mijataa akka ta'u isa taasisa. Amma kan rakkanne kana waan gaarii miidiyaan haasa'uu hin jira, abbootiin nutti haasa'uu, haawwonni nutti haasa'uu, jireenyi nutti haasa'a. Garuu keessa keenya seenee biqilee guddatee firii hin buusu. Maaliif? Keessoon keenya waan saniif mijataa waan hin taaneef. Kanaafuu namni tokko dura yaaduun, hojjechuun, carraaquun, wareegamuun hin barbaachisa yoo ta'e sammuuf yaada qajeelaa qabaachuuf hojjechuu qaba jechuudha. Kanaafuu faayidaan sammuuf yaada qajeelaa qabaachuu inni lammaffaa keessoo keenya wantoota gaariidhaaf mijeessuudha. Inni sadaffaan amma waan lamaan tokkoffaa of danda'uu, miira of danda'uu keessoo keenyatti ni guddisa jennee miira keessoo keenya wantoota gaariidhaaf ni mijeessa jennee inni sadaffaan wantoota jiruuf jireenya keenya keessatti nu dhiphisan
Egalee nu dubbisa nu hir'isa. Nu hir'isa. Keessoo keenya keessatti wantoonni dhibeen jira. Dhibeen jira. Hanqinni maallaqaa hiyyummaan jiraachuudhaa danda'a. Buqqa'uun jiraachuudhaa danda'a. Wanti baay'een xaxamaaf maramaan tasgabbiin looggan jiruuf jireenya keenya keessatti baay'eetu jiru. Tasgabbii kan looggan baay'eetu jiru. Baay'eetu jiru. Wantoota kana nu dhiphisan, kan nu cinqan, fageessinee akka yaadne, abdii akka kutannu, waan xiqqootti akka gammannu, bal'isnee akka yaadne, waliigallee kan godhan kanniin nurraa hir'isa. Sammuu fi yaada qajeeloo qabaachuun positive thinker ta'u. Fakkeenyaaf barumsa amantaa ortodoksii kiristaanaa keessatti kitaaba qulqulluu irratti seenaan nama tokko barraa'ee jira. Iyyoob namni jedhamu. Namni kun dureessa, ijoollee qaba, haadha manaa qaba, fayyaas qaba. Namni kun nama qajeelaa, nama sammuus yaada qajeelaas qabu. Nama birattis, waaqa birattis nama jaalatamaa, nama kabajamaa nama ta'edha. Namni Iyyoob jedhamu kun. Iyyoob jedhamu kun. Garuu jiruuf jireenyi biyya lafaa kanarra yoo jiraannu bu'aa ba'iin ishee guddaa waan ta'eef achi keessatti bu'aa ba'iin guddaa kan keessatti ta'e biyya lafaa kana injifannoodhaan ce'uuf keessoo keenya keessatti daa'imummaadhaa qabnee kan hawwinu, kan yaannu, kan irratti karoorfanne san galmaan ga'u yoo barbaachise filannoo tokko malee positive thinker ta'uun barbaachisaadha. Sammuu fi yaada qajeelaa qabaachuun, negatiif yaada ta'e irraa of bilisoomsuun barbaachisaadha. Namni kun nama akkanaati. Akkuma keenya biyya lafaa kanarra nama jiraatudha. Qabeenya qabaa, ijoollee qabaa, haadha manaa qaba, bultiin isaa mijataa guutuudha. Garuu gaafa tokko rakkoon isa quunname, maaltu isa quunname? Qabeenya bu'ee bahee dafqee argate san halkan tokkoon dhabe. Halkan tokko. Kuni nama cinqa. Kun nama dhiphisa. Kun abdii nama kutachiisa. Karaan taanee akka filannu nama taasisa. Halkan tokkoon guutuu qabeenya isaa dhabe. Kana qofaa miti ijoollee dhabe. Ijoolleen qabu yeroo tokkotti jalaa dhumte. Kana bira darbee fayyaa dhabe. Kana bira darbee qabeenyi isaa hin manca'e, hin barbadaa'e, ijoolleen isaa jalaa duute, fayyaa hin dhabee, hin dhibame, hiriyoonni isaa itti kolfan, kan yeroo gaarii yeroo qabu san cinaasaa jiran, wajjin jiran, Iyyoobii koo jedhanii wajjin taphatan. Sigalee amma gaafa qabeenyi jalaa manca'u, gaafa fayyaa dhabu, gaafa ijoolleen jalaa duutu, hiriyoonni isaa itti qoosan, itti kolfan. Kana bira darbee haati manaa isaa ani kana caalaa si wajjin asitti hin cinqamu jettee gattee biraa deemte. Amma namni kuni qabeenyi isaa yoo manca'u, ijoolleen isaa yoo jalaa duutu, haati manaa isaa yoo gattee biraa deemtu, keessoo isaa keessatti sakandiidhaaf hammeenya yaada. Sammuu fi yaada qajeelaa qaba. Positive thinker. Kuni kan ta'e waan gaariidhaafi kan kana caalu fi jedhee keessi isaa negatively interpreting goone hin hiikne waan ta'e kan jireenya isaa keessatti. Amma zabana kana barannee xumurree hojii argachuu baachuu dandeenya, daldallee buufachuu baachuu dandeenya, qonnee hammachuu baachuu dandeenya, baanee galuu baachuu dandeenya. Wantoonni jiruuf jireenya keenya keessatti ta'aa jira wal xaxoodha amma zabana kana. Kana keessa injifannoodhaan dabarte boru guyyaa ifaa, guyyaa gaarii, guyyaa injifannoo akkasii ta'u yoo barbaadde wantoota jiruuf jireenya kee keessatti guyyaa guyyaadhaan ta'an san negatively yaaddee of ajjeesuu hin qabdu. Positively kuni kan kana ta'e kanaaf jette positively gara barumsatti jijjiiruu yoo hin dandeenye rakkatte. Amma namni Iyyoob kun qabeenyi isaa badee, fayyaa dhabee, ijoolleen jalaa duute.
keessa isaa keessa kan jiru qabeenya kanas kanaa kenne, fayyaas kanaa kenne, ijoollee kanas kanaa kenne Rabbii jedha. Rabbi. Kanaafuu naa kenneet narraa fudhatee. Sigala akkattiin jiru naa kennee narraa fudhatee durumaa kiyyaa miti deebisee narraa fudhatee. Ani ammaan booda immoo yoona inni na gargaare waaqayyoo na gargaare bu'ee bahee hojjedhee qabeenya kana nan argadha. Fayyaan koos ni deebi'a. Ijoollee kanas nan argadha jedhee positively of tasgabbeesse. Amma namni tokko gadheen maal godha? Qoricha dhuguu danda'a, of fuudhuu danda'a, ibsaa qabuu danda'a, waan baay'ee dhuguma. Akka itti guddanne, akka itti jiraannu rakkoo fi cinqii danda'u irratti garaagarummaa qabaachuu dandeenya. Amma garuu kaayyoon sagantaa kanaa namni taateewwan sa'aatiidhaan daqiiqaadhaan jiruuf jireenya isaa keessatti isa quunnaman san hunduma abaaruurra taa'ee positively wanta isa quunname san hiikee boruu isaa hojjetachuu akka qabu gargaarudha kaayyoon sagantaa kanaa. Kanaafuu amma namni kun lakki durumallee kan naa kenne Rabbi deebisee kan fudhate isa ana maaltu nan cinqee. Kan isaati durallee kiyyaa miti fayyaan kiyyas keessa, ijoolleen kiyyas keessa, qabeenyi kiyyas keessa deebisee fudhatee jira. Amma waa'ee amantaa kaasuuf barbaadee osoo hin ta'in faayidaa yaadaa fi qalbii sammuu qajeelaa qabaachuu keessaa inni tokko wantoota jiruuf jireenya keenya keessatti nu cinqanii nu dubbisan san nurraa hir'isa siigalee. Nurraa hir'isa. Harki amma fakkeenya harki bitaa odoo sirraa murame positive thinker yoo taate odoo mirga ta'ee jiraate hoo jetta siigalee maaliif bitaan irraa murame ani maali jetta hin maraattu. Hin wajju odoo mirga ta'ee jiraate hoo akkaman godhaa. Odoo harki lamaan immoo sirraa murame hoo odoo miilli kee ollee akkanuma ta'ee jiraate hoo akkaman ta'a silaan socho'u. Always yeroo hundumaa keessa kee keessa yaada injifataa, yaada ce'aa malee waan ta'e saniin abdii kutattee duubatti wanti si deebisu hin jiru. Kanaafuu positive thinker ta'uun humna jireenya keenya keessatti. Namni kun akkuma sanitti onneedhaan siigalee onneedhaan odoo abdiin kutatiin odoo injifatiin bakka naa kenne narraa fudhatee deebisee nan argadha jedhee waan nama dhibu hojjetee dachaa argate. Ijoolleen jalaa duute dachaa argate. Fayyaa argate, qabeenya jalaa dhume, manca'e, bade san dachaa argate. Siigalee kanaafuu istiresii nurraa hir'isa. Cinqii nurraa hir'isa. Garagalchitee yaadda yeroo hundumaa jechuudha. Yeroo hundumaa. Kanaaf beektonni, saayintistoonni yaada, qalbii, sammuu qajeelaa qabaachuun wantoota gurguddoo sadan kanaaf nu fayyadaa jedhanii qorannoo isaaniitiin mirkaneessanii jiru jechuudha. Kanaafuu namni biyya lafaa kanarra jiraachuuf karoora qabu, namni biyya lafaa kanarra jiraachuuf yaada qabu, jiraachuufis namni tattaafatu kana qajeelaa kan ta'e sammuu fi yaada qabaachuudhaan qabaa jechuudha. Otherwise jiraachuun isaa hiikkaan qabu. Jiraachuun isaa. Fakkeenyaaf moobaayiliin tokko hiikkaa kan qabu qafoo isaa birrii miliyoona waan bitteef hiikkaan qabu. Namaa walitti isin fidu. Faayidaa kominikeeshinii siin kennu. Suuraa ittiin kaasuu dandeessa of course. Siigalee siim kaardii yoo itti galchite garuu faayidaa kominikeeshinii sii kenna. Siigalee faayidaa guddicha. Sarpiraayizd karaa taatuun asii biyya alaatii walitti si fida. Kanaafuu waan xixiqqoo gaarii keessa kee jirtu san qabattee waan guddicha miis gootu san eeggachuu sirra jira jechuudha. Kanaafuu wantoota sadan kanaaf nu fayyada. Sammuu, qalbii, yaada qajeelaa qabaachuun positive thinker ta'uun rakkoo guddaan kan jiru kanaadha. Boodallee kaasnee ilaalla. Maaliif erga sammuu, qalbii, yaada qajeelaa qabaachuun faayidaa qaba ta'e jiruuf jireenya keenya keessatti guyyaa guyyaadhaan hin qabsoofna yoo ta'e, hin hojjenna yoo ta'e, hin dubbisna yoo ta'e,
qabaachuu sadarkaa tokkoffaa irratti karoorfachuu kan qabnu sammuu qajeelaa yaada qajeelaa jechuudha. Attitude, positive attitude. Yaada ilaalcha qajeelaa, sammuu qalbii qajeelaa qabaachuufidha. Namni maallaqaa miti dura qabaachuuf namni carraaquu kan qabu, wareegamuu kan qabu, qabsaa'uu kan qabu. Aangoo miti. Hojii miti. Hojii miti. Bu'aan qabu. Aangoo argattee ittiin badda, hin balleessita. Qabeenya argattee ittiin badda, hin balleessita. Hojii argattee ittiin badda, hin balleessita. Yoo maal hin qabne positive attitude, ilaalcha qajeelaa, sammuu qajeelaa yoo hin qaban. Namni Salamoon jedhamu tokko Israa'el irratti muudamee seenaa keessatti akkuma muudameen waaqa waan tokko kadhate maal jedhe sammuu beekumsa ogummaan uummata kana ittiin gaggeessu naa kennii jedhe. Because aangoon sun faayidaa hin qabu. Faayidaa hin qabu. Namni sun qajeelaa yoo hin taane, positive yoo hin taane, yaada qalbii sammuu qajeelaa positive attitude yoo hin qabaanne uummata siin balleessaa, biyya siin balleessaa, ofiifis hin bada. Kanaafuu sammuu fi yaada qajeelaa positive attitude san qabaachuufidha. Hin dubbisnoo ta'e dura dubbisuu kan qabu. Hin hojjennoo ta'e dura hojjechuu kan qabu. Because nuti ilmi namaa biyya lafaa kanarratti yeroo biraa carraa yoo argatte waa'ee namummaa kaasnee sirriitti irratti mari'anna. Biyya lafaa kanarra yoo jiraannu akka uumamaa biraa sanitti taanii miti nuka jiraannu. Olaanaadha. Kabajamaadha nuti. Kanaafuu jireenya keenya kan boruu san keessatti jireenya milkii akka jiraannu yoo barbaachise jalqaba hojjechuu kan qabnu sammuu fi yaada positive ta'e qajeelaa ta'e qabachuuf ta'uu qaba jechuudha. Kanaafidha sagantaa kanarrattis yaada fi sammuu qajeelaa qabaachuu akkamitti maaliif kan jedhu. Maaliif kanaaf boodallee maaliif kan jedhu kan immoo laaluu dandeenya. Amma akkamittidha namni tokko sammuu fi yaada qajeelaa qabaachuu kan danda'u kan jedhu sirba ce'umsaa tokko booda immoo deebinee walitti dhufnaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Ajeerraa galabaa maatiin samanni lubbuutu wanoolle horiidhu wanoolle maa wal jibba namni. Adaraa yaa rabbii sumaata wadwaataa sirgaan rabbii dhuftee yaa lubbuu tamtaataa ilmoon haadha hin qabne gayyaadha. Kan hundumaa caalu fayyaadha. Egaa na hordofaa akka jirtan abdii guddaan qaba. Irraallee qalbifachaa, qabachaa, barachaa akka jirtanis abdii guddaan qaba. Amma namni sammuu fi yaada qajeelaa positive attitude qabaachuu barbaadu tokko karaan istiraateejiin inni ittiin deemuu qabu maalidha kan jedhu mee qorannoodhaan wantoota mirkanaanii namni tokko sammuu fi yaada qajeelaa akka qabatu kan taasisan qabxiiwwan jahan tokko haa ilaalu. Qabxiiwwan jahan tokko ganamuma guyyaa yoo eegallu qajeelummaadhaan eegalu. Murteessuun tokko har'a barataa yoo ta'e yeroodhaan ganama kutaa galee barsiisaa yoo barsiisu san hordofee gaafii yoo hin qabaadhe gaafadhee achi bahee laayibirarii galee dubbisee sammuu koo immoo misoomsee bilisoomsee gaafa immoo qormaataa guutumaan guututti deebisuu nan danda'a. Daldalaan tokko har'a guyyaa kana suuqii koo banee maamilli koo dhufanii itti gurguree gabaan koo xuruu ta'a. Qonnaan bulaan har'a bahee qotee
lafa kana fixee dhufa qotee. Waajjira galu hojjetaan har'a hojii kana xumureen dhufa jedhee guyyaa miira injifannootiin eegalu. Galee sammuu fi yaada qajeeladhaan eegalu. Guyyaa jechuudha. Kuni murteessa. Faallaa kanaatiin garuu har'a herreega. Durumaa naan galu. Naa dhaqee amuummachuma kutaa seenee malee bu'aa maal qaba? Baajaajiin baay'ate, taaksiin baay'ate, minibaasiin baay'ate. Har'a waan an argadus dabaree waan na ga'us natti hin fakkaatu. Inumaama biyya keenya keessatti jechoonni gadhummaa tokko jiru. Monday is black day, Friday is bright day. Akkanatti dhimma maakna miti bakka dafinoo yoo hojii galtu black day jettee galta. Already bakka black day because dafinoodha hanga jimaatatti guyyaa hojii waan ta'eef tasgabbiin hin jiru, boqonnaan hin jiru, maaliin hin jiru. Already san murteessitee galta. So waajjira galtee sa'a 8 hojjechuu qabdu san keessa Facebookii ilaalaa ooltaa, arrabsaa ooltaa, jeeqaa ooltaa, productive odoon ta'in bilisaan mindaa nyaatta. Bilisa. Because Monday is black day jettee galteerta. Already. Jimaata immoo Friday is bright day. Maaliif qidaamiif sanbanni boqonnaa waan ta'eef guyyaa saniin bashannantaa, guyyaa san boqonnaadhaa. Boqonnaa san kan yaaddan bar dhuguuf, walii gad deemuuf, sagaagaluuf, ajjeesuuf maal ta'uuf ta'uu danda'a. Guyyaa sanii shaaworii galtee, refresh gootee, fiilmii ilaaltee, boqattee, dhibbinaaf cinqii wayiirraa adda taatee sammuu haarawaan dafnoo hojiitti deebi'uuf akkasitti yaaddu. Kanaafuu guyyaa akkanatti eegaluun sirra hin jiru. Guyyaa miira injifannootiin. Monday is bright day. Dafinoon guyyaa ifaati. Sammuun koo qidaamee sanbata boqate sun amma immoo hojii isaa milkaa'inaan ni eegala jettee ganama dafinoo yoo akkasitti eegalte jimaanni yoom akka gadi hin beektu. Inumaa malee halkan cinqii dafteen bariituu jiru. Maaf akkanatti yaadda? Dura maa cinqamta? Halkan boqonnaati. Sa'aatii boqonna maa cinqamta? Yoo gara sa'aatii halkanitti ceetu kan guyyaa irraafattee ce'uudhaa qabda. Kan guyyaa keessa jirtu irraafattee ce'uudhaa qabda. Garuu yooma eegaltu halkan cinqii dafteen bariitu jettee eegalte teechee bultaa sa'aatiin 12 sa'aatii 24 sitti ta'a. Kanaafuu ajjeesaa bultaa, jooraa bultaa, hataa bultaa, abjuu sodaatanii hirriiban dhaban mammaaksi jedhu si biratti hin hojjetu. Takka hin rafte takka hin kaataa. Bakka akkuma hamaa yaaddeen halkan bari'u. Boqonnaa tokko malee. Gabaasa sobaa gabaasta. Because Monday is black day jettee galteerta hin hojjettu akka jimaataa gabaasni sirraa eegamaa kanaafuu kan itti dabalamu itti dabaltee kan irratu irraa hirristee sodaa tokko malee gabaasa sobaa dhiyeessitee biraa deemta. Because akkan hojjenne dursitee sammuu kee cuftee jirta. Kanaafuu qajeelummaan kee keessa hin jiru. Gabaasa sobaa yoo dhiyeesse biyyatu badaa, sabatu badaa, hawaasatu badaa. Obsaan yoon bira darbuu baadde maatii kootu buqqa'aa ajjeesu nama yoon ajjeese hojiirra yoon ari'an yoon kisaan maatii kootu buqqa'aa maatii kootu rakkata jettee yaaduuf carraan argattu. Keessi kee poozitiivili yaaduu hin danda'u jechuudha. Sammuun kee sin dirqisiisu. Bakka amma nan danda'a jettee yoo eegalte nan danda'an jennee maal jabaadhu siin jedha sammuun. Hin danda'u jettee waan eegalteef hin danda'u jetteerta durumaa maaltu si dhamaasee jedha. Waanuma dandeechuu san urufatti gattee baajaajii olii gad fiigdee hojjechuu dhiistee teessee diraaftii dhugaa ooltaa
mana barnootaa deemuu dhiiste walii gad joortee ijoollee yoo mana barnootaatti baatu wajjin makamtee gara manaa galtaa. Mana amantaa deemuu dhiiste walii gad joortee namni yoo mana amantaatti bahee galu wajjin hin galta. Hin salaattuu, hin sagadduu bakka. Maaliif already qajeelummaa san of keessaa balleessitee negeetiif waan ta'een guuttee jirta. Kanaafuu istiraateejiin yookaan mooyyuu falli sammuuf yaada qajeelaa ittiin qabaachuu dandeessu tokko keessaa inni guddaan guyyaa kee miira injifannoo yookaan qajeelummaatiin eegalu. Murteessiteeti nan danda'a, nan raawwadha, nan dhaqqaba, nan hojjedha jettee murteessitee maal gochuudha? Eegalu. Murteessitee eegalu. Murteessitee. Kuni fala isa jalqabaati. Inni lammaffaa yeroo hundumaa waan gaarii irratti xiyyeeffachuu. Waan xiqqoo sadaata. Fakkeenyaaf ganama hojii kana nan xumura jettee miira qajeelatiin eegalteerta. Garuu hin xumura. Garuu maal hin goone? Hin xumura. So galgala maal jechuudha? Kana hojii xiqqishuu isaa taatu waan xiqqoo haa taatu. Ishee san appreciate gootee xiqqishuu san jechuudha. Appreciate gootee cufuu qabda. Waan gaarii hojjette san irratti xiyyeeffachuudha qabda. Waan gaarii irratti. Waan gaarii irratti. Waan gaarii xiqqishuu isaa taatu jechuudha. Waan gaarii xixiqqoo isaa taatu yoo appreciate hin goone, yoo hin dinqisiifanne, isaaf yoo galata hin qabne waan gaarii guguddaa milkeessuu hin dandeessu. Tootaali. Milkeessuu hin dandeessu. Kanaafuu sammuuf yaada qajeelaa qabaachuuf istiraateejiin yookaan falli inni lammaffaa waan gaarii irratti xiyyeeffachuu. Waan badaadhaaf bakka kennuu hin qabdu. Waan gaarii. Kan amma fakkeenya kaasnee ilaaluu dandeenya. Amma akka seenaa biyya keenyatti yoo fudhatte nama tokko akka carraa ta'e jechuudha. Akka carraa ta'e waan inni balleesse san yoo beekte bakka isumaa farsaa duuba isaa garagartee waan gaarii maal hojjetee jettee yoo yaada madaalawaa kaasuu yaalle keessi kee ni maraata. Nama san du'eellee jechuudha. Waa'ee masaa yaadda. Du'ee hin jiru. Du'ee jira already. Ka'ee deebii siin kennu, yaada siin kennu already du'ee jira. Amma situ cinqamaa biyyee nyaata malee lafa kanarratti isarraa wanni hir'istu isaaf wanni dabaltu hin jiru. Amma biyya keenya keessa rakkoo guddaan tokko kana. Bakka seenaa keessatti tokkoffaa sirriidha moo sirrii miti waan mirkaneeffanne hin qabnu. Namni nuu mirkaneesses hin jiru. Already negative attitude akka qabaannu sammuu fi yaada qajeelaa akka hin qabaanne godhanii waan nu guutaniif nu itti wanti gaariin mul'atu hin jiru achi keessa. Hin jiru. Dhugaa dubbachuu. Garuu gaafa gatteenyee sammuu fi yaada qulqulluudhaan dhimma san qorannee bira geenye hin gaabbine. Waan hin arganne tokkoof gaabbine. Nan bade odoo miila koo cabsee jiraate, odoo arraba koo muree jiraate jennee mammaakna miti. Akkana jenne. Kanaafuu sammuun keenya amma gara himataatti. Nu yoo gara himatamaatti. Afaan keenyaan dubbanne yoo ta'e oduu arraba koo muree jiraate. Jedhe sammuun miila keenyaan yoo ta'e oduu miila koo cabsee jiraate. Amma maaltu kana keessa nu gashe yoo jenne waan gaarii irratti xiyyeeffachuu dhiisnee waan badaa qofa filannee isarratti kan amma. Kana. Sanyummaadhaan miti gosaan wal qoonnee sa'aatii hojii itti hojjennu, sa'aatii raajii itti hojjennu, umrii keenya akka akkanumatti darbu badu
kan nu taasisan positive attitude dhabne waan ta'eef. Waan gaarii irratti xiyyeeffachuu xiqqishuu isaa taatu baay'ee. Xiqqishuu isaa waan xiqqoo isaa taatu. Fakkeenyaaf hoogganaan biyya tokko waggaa tokko yoo hooggane waggaa tokkicha san keessa ji'a takka waan gaarii hojjete ji'a 11 san irraanfachuu qabda forsaa tamaa. Ji'a 11 san irraanfattee hojii gaarii ji'a tokkoffaa tokkittii san keessatti hojjetame irratti yoo xiyyeeffatte laalaati kan inni hojjete san caalaa hojjechuufidha malee kan qabsooftu keessi kee kan ka'u hojii inni balleesse san kaastee isa abaaraa isa buusaa isa baasaa yeroo kee dabarsitu. Ayiteeliyuun dabarsitu. Kanaafuu namni tokko sammuuf yaada qajeelaa jiruuf jireenya isaa keessatti akka milkaa'uu isa taasisu san qabaachuuf istiraateejiin inni lammaffaa waan gaarii irratti waan gaarii irratti xiyyeeffachuu. Gaarii irratti. Maaliif jireenyi anatti jiraattu eenyullee siin jiraatu. Eenyullee jechuudha. Inni sadaffaan ilaali ulfaachuu danda'a. Inni sadaffaan haala hamaa keessallee teessee haala hamaa keessallee teessee namoota carraaqan ilaaluu. Namoota carraaqan ilaaluu. Namoota carraaqan ilaaluu. Hamaa dubbiin isaa hamaadha. Hamaadha. Dukkana keessallee teessee namoota shaamaa ibsatan ilaaluu. Dukkana keessa jirta. Dukkana keessa. Kanaafuu ati dukkana keessa jirtaa namoonni shaamaa ibsatanii jiru. Isaan shaamaa kan ibsataniif dukkana san injifachuu fi dukkana san bira darbuu fi kanaafuu ati dukkana san haga abaartu namoota dukkana san injifachuuf carraaqan ilaalu. Amma namoonni tokko karaa namoonni ittiin durooman ilaaluurra duroomuu isaanii qofa ilaalu. So karaa qarxaamuraa deemu. Hatanii duroomuu barbaadu, saamanii duroomuu barbaadu, ajjeesanii duroomuu barbaadu. Aangoo isaanii waan hin taaneef fayyadamanii duroomuu barbaadu, maxxaa fudhatanii duroomuu maaliif? Namoonni akka itti durooman qoratanii laalanii karaa sanirra deemuuf sammuu qajeelaa waan hin qabneef yaada qajeelaa waan hin qabneef karaa qaxxaamuraa deemu. Gidduu kanatti ajjeefamuun jira, hidhamuun jira, arrabsamuun jira, maqaan baduu mataan baduu wayya jedhu kuni hundi itti mul'atu. Because positive attitude hin qabu namni sun sammuuf yaada qajeelaa hin qabu sammuuf yaadni isaa negative. Kanaafuu sammuu fi yaada qajeelaa qabaachuuf namoota tattaafatan barbaaduudha. Namoota tattaafatan barbaadu. Namoota jiruuf jireenya isaanii injifachuuf walii gaffii gadsan laalu. Isaan duuka bu'uu. Namoota dukkana abaaruurra namoota shaamaa ibsatanii dukkana san balleessuuf tattaafatan san ilaalte karaa sanirra deemu. Malee dukkanuma san abaaraa yoo deemte hiikkan qabu. Baay'ee namummaa keetu hiikkaa dhaba. Namummaan kee. Kanaafuu sammuu fi yaada qajeelaa qabaachuuf karaan tokko namoota haala mijataa hin taane keessatti tattaafatan san ilaaluudha. Fakkeenyummaa isaanii qabachuudha. Nama baajaajii bitate maal ilaalta? Nama qaxaramee baajaajii kontiraata fudhatee hojjetu san hin ilaaltu. Nama fooqii ijaaru ilaalte maa cinqamta? Namoota kunuu liistiroo hojjetan, namoota guyyaa ba'aa baatanii fe'iinsa fe'an hin ilaaltu. Si galee sani haala mijanne keessatti namoota tattaafatan ilaalu. Yoo ilaaltu jetta bakka poolisii galuun akkanatti miti ala bulanii qorra dhuganiitii jetta si galee.
Kanaafuu inni faajjasii galee poolisiin amma poolisii ta'ee huccuu kabajaa san uffatee magaalaa keessa yoo deemu akkanumatti akkuma kunuu ati mana barnootaa dhaqxee salphumatti yuunivarsiitii galtee achi baatee injiinar dooktar jedhamtu sanitti itti fakkaate karaan inni poolisii ittiin ta'e san ati ji'a tokko obsitu. Ispoortii inni hojjete san ati hin hojjettu. Ba'aa inni baate san ati hin baattu. Hin baattu. Kana waan hin beekneef baay'ee ol kabajan laannuuf. Kanaafuu haala mijataa hin taane keessa taanii namoota tattaafatan ilaaluun ilaalcha fi sammuu qajeelaa akka qabattu si taasisa. Akkanatti hojjetanii durooman. Si galee akkanatti qo'atanii darban. Jettee akka yaaddu si taasisa. Akka yaaddu. Hammeenya akka yaaddu. Sammuun kee ilaalchi kee akka hin xuroofne. Negeetiivii akka hin taane si gargaaraa jechuudha. Si gargaaraa jechuudha. Si gargaara. Inni afraffaan sammuu fi yaada qajeelaa qabaachuuf, positive attitude qabaachuuf. Istiraateejiin inni afraffaa kufaatii kee yeroo hundumaa barnoota fayyadamu. Kufaatii kee. Amma namni kamiyyuu perfeektii miti. Namni kamiyyuu eenyullee haa ta'u. Baay'ee biyyoota addunyaa irratti murteessaadha. Jenneen bakka olaanaa kennineef warroonni hoogganan. Nuyi akka waaqatti iyyuu hooggantoonni ilaallu jira. Isaan mataan isaanii. Nuyi fi miti ofii mataa isaaniitiif perfeektii miti. Harka dibba perfeektii miti. Kanaafuu ati yeroo hundumaa hin dogongoru jettee yaadin. Si adda kan godhu maalidhaa? Dogongorri kee yeroo hundumaa mana barnootaatti siif. Kanaafuu kufaatii kee gara barnootatti jijjiiru. Gara barnootatti jijjiiru. Amma maal jedhu? Gurgura wallaalanii gabaa abaaranii jedhu. Eeyyeen hin bari. Lukkuu fuutee baatee 10,000 yoo jette eenyu sirraa bita? Eenyu si dhagaa? Namuu sirraan bituu, namuu si dhaga'u. Galgala galtee maal jetta? Gabaan irraa hin rabbaatu jette. Eenyu kan hin rabbaane? Gurguraadha moo lukkuudha? Gabaadha. Situ 10,000 jedhan. Gabaan immaa hin didde. 10,000 hin ta'u lukkuun kun jettee didde. Situ dhaga'uu dide. Kanaafuu kan hin rabbaan isiidha. Yeroo hundumaa kufaatii keetiin of abaaraa qaama biraa sababa godhachaa jiraachuudhaan qabdu. Always kufaatiin keessiif mana barnootaati. Daftara qabattee iskiriiptoo bittee gatteechee har'a maaliifan hin milkoofne jettee yaaddee kanaaf jettee adda baastee boru dachaa isaa milkaa'uuf hojjechuudhaan qabda. Nama waan taateef jechuudha. Nama waan taateef. Kanaafuu inni afraffaan pozitiiv attitude akka qabaannu, sammuu qajeelaa, yaada qajeelaa akka qabaannu, wantoota nu taasisan keessaa inni afraffaan kufaatii keenya gara barnootatti jijjiiruudha. Abaaruu miti. Fakkeenyaaf maabiraatiin bade. Maabiraatiin guyyaa sa'a 8tti bade haa jennu. Ati sa'aatii tokko sa'a 2 dura odoo suuqiin hin cufamin dhaqxeetidha shaamaa bituu kan qabdu, dungoo bituu kan qabdu. Ati sa'a 5tti shaama bituuf gabbaate maali kun suuqiin cufaadha jettee haga waccu, haga iyyitu, haga ofillee dukkana sanillee abaartu maal sa'a tokko sa'a 2tti odoo dhaqee bitee jiraadhe natu dogongore. Kanaafuu ibsaan kun yoo borullee akkanumatti itti fufe guyyaa biteen shaantaa koo keessa kaawwadhaa akka inni hin raaffannee jettee dogongora keessan irraa barnoota diraag yoon goone yoon baasne yeroo hundumaa keessi kee waan gaarii yaada. Amma fakkeenya barataan maal jedha? Yoo qabxii gaarii fide qabxii gaariin fide jedhee hin boqqisa. Akka leencaa hin boqqisa. Yoo immoo qabxii gadi aanaa fide maal barsiisan kun xamadee na qabee. Kunoo 50 keessaa 10 naa kenne. Garuu kan fidesi. Kan fideessa mataa isaati barataa isaati. Waanan hin qo'anneef, waanan yeroon kennineef, waanan laayibirariin seenneef, waanan barsiisaa koo hin gaafanneef qabxii kana fidee
nan dogongoree. Kanaafuu seemisteera itti aanutti xiyyeeffannaa kennee barumsa kana sirriitti qo'adhee 50 keessaa 50 fidee 10 san dabaladhee 60 godhee darbuun narra jira jedhee dogongora isaa sanirraa yoo hin baranne namni kun seemisteera itti aanu irratti zeeroos fiduu danda'a. Dhugaa zeeroos fiduu danda'a. Dhuguma. Eenyullee ittiin gaafata. Kanaafuu yeroo hundumaa sammuuf yaada qajeelaa nama waan gaarii yaadu positive attitude qabaachuu yoo barbaachise itti amanne kufaatii keenyarraa barachuu. Maaliif akkana ta'an? Maaliif akkana ta'an jennee jechuudha. Inni shanaffaan dhaggeeffattoota hordoftoota keenya waan dabaa keessa keenya jiru gara qajeelatti odoo gara qaama biraa bira hin deemin jijjiiruudha. Jijjiiru. Waan dabaa, waan sirrii hin taane, waan qajeelaa hin taane kan keessa keenya jiru kan ofii keenya wajjin haasofu nuumti jechuudha. Haasa'anis dhaggeeffataanis barreessanis dubbisaanis numa taanee waan sirrii hin taane, waan qajeelaa hin taane kan ofitti haasofni san oduu qaama biraa bira hin dhaqin gara qajeelatti jijjiiru, gara waan gaariitti jijjiiru. Fakkeenyaaf namni tokko namni wayii obboleessa isaa yoo jala ajjeesee jiraate ta'e haga albee qaratee meeshaa waraanaa tolfatee dhaqeen dhiiga obboleessa kootiin baasa jedhee hanga yaadu maal jechuudha qo'ii dhaqeen dura obboleessi koo maal si godheeti na jala ajjeeste? Maal si jalaa balleesse? Maal si jalaa hir'ise? Yeroo tokko kan balleesse kan biraa, kan adabamu kan biraa yeroo inni itti ta'ee jira. Because yoo murteessuuf kaanu maal jedhu fakkeenyaaf yeroo 10 shallagiiti yeroo tokko murii jedhu. Ammurte yeroo tokko an shallagdu yeroo 10 akka dogongorreef. Yeroo tokko kan balleesse kan biraa kan adabamu kan biraa yeroon itti ta'ame jira. Ka'umsi isaa maalidha? Ofii keenya wajjin dubbii keessoo keenya jiru san sirriitti mari'annee isa sirrii san qabannee bahuuf tattaaffiin goonu hin jiru. Waan hundaa miiraan hojjenna. Miiraan hojjenna. Waan hundaa. Kan gatii itti kafalaa jiru, kan itti gaafatamaa jiru, kan itti dararamaa jiru kan biraa. Balleesse jennee kan yaadnu kan biraa. Kanaafuu of wajjin haasa'uun immoo yaadaaf sammuu guddee kun immoo hin ta'u. Kana akkanatti godheen akkana godha jennee yaada sirrii hin taane qajeelaa hin taane kan keessa keenya jiru san of wajjin haasofnee sirreessinee gara yaada qajeelaaf pozitiif injifataa ta'etti jijjiiruun namni tokko sammuuf yaada qajeelaa pozitiif attitude akka qabaatu isa hin gargaara. Miirumaan lafaa ka'ee kan deemu ta'e garuu always jijjiiramni diiguudhaanidha kan durfamu. Diiguudha. Yoo garuu dubbii ofumaa qajeelchinee bareechinee tolchinee akkuma maal jedhu dubbii galan organ baawudha orguu jedha hin gala dubbii gurraan galaa ijaan galaa karaa adda addaatiin gala garuu akka gale sanitti hin bahu hin qajeela hin sirreessu hin tolchu of wajjin jechuudha ofuma wajjin nama biraa qaama biraa oduu hin dabalin ofuma wajjin sammuu qabna waan ta'eef. Kanaafuu dubbii galte gara keessa keenya akkuma galte ittiin baatu. Kanaafuu istiraateejiin yookaan immoo karaan namni tokko sammuu qajeelaa yaada qajeelaa ittiin qabachuu isa gargaaru keessaa inni shanaffaan dubbii qajeeloo hin taane kan keessoo keenya jiru gara qajeelootti jijjiiruu danda'u. Inni jaaffaan
taatee ammaarratti xiyyeeffachuudha. Taatee ammaarratti. Har'aarratti miti. Amma hordoftoonni keenya yeroo waan kana dhaggeeffachaa jirtan, sagantaa kana hordofaa jirtan, ergaa kana dhaggeeffachaa jirtan, amma eenyu isin? Maal hojjechaa jirtu? Maaltu ta'aa jira amma jiruuf jireenya keessan keessatti? Kaleessa illee yoo kaaste boru balleessita. Borullee immoo yoo yaadde har'a balleessita. Kanaafuu focus on the present. Even not for today. Amma yeroo keessa jirtu kana yoo hin yaadne, yoo hin hojjenne, yoo hin eegalle, har'umaan tanaayyuu waan hin taane keessa galta. Kanaafuu right at this time yeroo kana eenyu ani jette waan amma ta'aa jiru irratti xiyyeeffachuu. Waan amma har'aa miti. Because ati daqiiqaa tokko 2-5 boodan bira waan taatu hin beektu. Waan si quunnamu hin beektu. Waan si jala darbu hin beektu. Kanaafuu waan ammaa irratti xiyyeeffachuu. Maa dadhabda? Maa dafqita? Waan sa'aatii 2, 3, 4, 5 booda jiru yaadaa maa dhibbatta? Maa dhibbatta? Dhugumaan ma'anatu danda'a jettee fiigaan tokko baay'isawii akka fiiginsa itti eegaluuf isa cinquu qaba malee fiigee akkamitti xumuruu akka qabu miti kan isa cinquu qabu dura. Maaliif yeroo eegalaa jedhamee hayyamamu san seerayyoon eegale yoo ture eegale akkuma fedhetti illee ofii fiigee hin dhufamu. Kanaafuu maal gochuu qaba? Waan amma right now, waan amma jiru kanarratti xiyyeeffachuu. Han darbes dhiiste, kan dhufuus dhiiste amma maal gochaa? Namni akkuma kompiitara isaa banee feesbuukii banu guyyaa guutuu kanuma ilaalaa oola. Kanaafuu waan amma keessa jiru irratti xiyyeeffachuu, irraanfachuu, waan of dura because daqiiqaa 5, daqiiqaa 2, sa'aatii 1, sa'aatii 5 booda waan dhufu hin beektu. Kanaafuu waan ammaa irratti xiyyeeffatu. So sammuun kee amma hojjechuu yaala malee waan of dura jiru, shakkii jiru, sodaa jiru kaasee hin dhiphatu, hin cinqamu. Amma yeroo tokko amma waan jiru dhiisnee of dura biyyattiin tun amma nagaa qabdi. Biyyattiin tun of dura waan bittinnooftu natti fakkaate amma tokko. Ana waan naa darbu natti fakkaatu. Amma naa darbaa jira. Naa darbaa jira. Ani qormaata barumsa kana waan hin danda'u natti fakkaatu. Amma sii galaa jira. Dubbiin kan ammaa waan ta'eef jechuudha. Waan ammaa irratti namni xiyyeeffatu sammuun isaa qajeeladha baay'ee. Qajeela. Kaleessi irraanfatee bira darbee dhufeera. Borus waan ta'u yaadu. Amma waan ta'u irratti xiyyeeffachuu. Waan ta'u irratti xiyyeeffachuu. Waan ta'aa jiru irratti xiyyeeffachuu. Waan ta'u irratti xiyyeeffachuu jechuudha. Inni torbaffaa fi inni dhumaa hordoftoota keenya namoota yaada qajeelaaf sammuu qajeelaa qaban wajjin hiriyoomuu, firoomuu, ooluu, akka nu gorsan, akka nu wajjin hojjetan fala uumuu. Akkanuma. Shaayii wajjin haala. Maafuu wookii wajjin hin goone. Misaa wajjin haa nyaatu. Inni illee kan isaa nyaataa, ati illee kan wajjin nyaattaa teessoo tokko irratti nyaatu. Namni kun yaada fi sammuu qajeelaa qaba. Sii galee kanaafuu wanni inni haasa'u ijaaradhaa, si ijaaraa. Ceesisaadhaa, si ceesisaa. Tasgabbeessadhaa, si tasgabbeessaa. Sii galee haaluma mijeessitee qarshii 10,000tti lakkaawwamu kafaltee waan hin arganne argatta.
argatta. Kanaafuu hiriyoota positive thinker ta'an, positive attitude qaban, yaadaaf sammuu qajeelaa qaban barbaadu. Namoota sillee ofillee hin fayyadne hojii maadhamaa. Kanaafuu haga nama isaan jijjiiruu danda'u irra geessutti ati namoota yaada sammuu qajeeloo qaban barbaadu isaaniin gorfamu. Mee waa'ee bultii maal naan jette? Waa'ee maallaqa qusachuu maal naan jette? Jettee waan ati ittiin dhiphattu ittiin cinqamtu san dabarsitee isatti kennita. Bakka mee asirratti waan tokko qophaa'iti nuti fakkeessattu namoonni waajjira hooggannu yoo jiraanne jechuudha. Waanuma hundasaa hin dandeenya jennee maaltu nu dhibbise? Maaf tokko waamne mee mata duree kanarratti ati barreeffama wayii qopheessitee leenjii kenni. Ati immoo kanarratti barreeffama wayii qopheessitee leenjii kenni. So amma maal gochaa jirta? Sammuu kee irraa ba'aa hir'isaa jirta. Kanaafuu sammuun kee boqochaa. So isatti kennitee jirta maaksimaam kan sirraa eeggamu isa hordofuu ta'uu danda'a. Mee maal goote akkamsii ta'e maal si gargaara jechuun ni dandeessa. Ija intarneetii irratti ijisaa gabadduutti kompiitara irratti taa'ee nama gaafatee mee hojjetaan kun sa'aatiin kabaju malas itti fayyadama yeroo irratti sa'aatii irratti leenjii wayii naa kennite jedhama. Gorfamu maaliif nu waanuma hundi nama nu guutame miti. Wajjin hojjechuu akkamitti waajjira tokko keessatti wanti hundi hoogganaadhaan murtaa'e. Bakka kana wajjin hojjechuu hiriyoota gaarii hojjetu wal jijjiiraa walirraa fudhachaa deemu. Qabxiileen torban kun hordoftoota keenya namni tokko sammuu fi yaada qajeelaa qabaachuuf wantoota isa gargaaranidha. Filannoo hin qabnu. Dhama'aa jiraachuu hin qabnu. Confused taanee jiraachuu hin qabnu. Burjaajoofnee jiraachuu hin qabnu. Haga jiraanne san jireenya tasgabbaa. Jireenya waan hin qabu nagaa jennee keessa gammachuudhaan jiraan. Waan hin qabneef wixxifanne. Maal jedhu biyya nagarree yaadaniis dabbasaan margine hin yaadanii jedhu. Nuyi Ameerikaan si'oolii haa taatu jannata haa taatu hin beeknu garuu Ameerikaa tana yaadnu. Namni biyya Arabaa kunuu obboleewwan keenya hiriyoonni keenya akkasitti mana hidhaa tokko keessatti dararamanii ORraa kan ka'e fuulli isaanii akkas fakkaate osoo agarru har'allee chinde. Jiraachuun keenya ergan oollee biyya lafaa kanarratti bilisummaadhaan yoo xiqqaate sammuun keenya bilisoomee tasgabbaa'ee jireenya tasgabbaa jiraachuudhaa qabna. Saniif immoo murteessaan ilaalcha fi sammuu qajeelaa qabaachuudha. Namni ilaalcha xaxamaa dabaa sammuu dabaa qabu yoomiyyuu ta'an maallaqa illee yoo argate aangoos yoo argate beekumsas yoo qabaate jireenya tasgabbaa'aa hin jiraatu. Ayiteelii hin jiraatu. Dhugaan isinitti hima. Kanaafuu erga jiraachuun keenya hin oolle biyya lafaa kanarra bilisummaadhaan jiraachuu qabna. Nageenyaan jiraachuu yoo xiqqaate ofii keenya wajjin nageenyaan jiraachuu qabna. Gammachuudhaan jiraachuudhaa qabna. Saniif immoo murteessaan hin shakkinaa aangoo qabaachuu, qabeenya qabaachuu, maal qabaachuu, wantoonni amma nuyi jireenyi keenya gammachuudhaan guutamee akka jiraannu nu taasisu jennee yaadne maali doodoo inni wantoota tasgabbii namaa kennanii miti. Kanaafuu ilaalcha fi sammuu qajeelatu jireenyi nama tokkoo biyya lafaa irratti milkaa'aa akka ta'u taasisa. Malee ilaalcha fi sammuu dabaa micciiramaa qabaannee hin jira amma kan jiru kana. Kanaafuu namoonni sagantaa kana hordoftan
ilaalcha fi sammuu qajeelaa qabaachuu wantoota gurguddoo sadan duratti kaasneessaniif nu fayyadu. Nu immoo biyya lafaa kanarra hanga jirrutti gammachuudhaan tasgabbiidhaan jireenya milkaa akka jiraannu akka lafee dugdattiidhaan sammuu fi ilaalchi qajeelaan kan nu gargaaru. Karaan ilaalchaa fi sammuu qajeelaa positive attitude ittiin qabannu baay'eedha. Sagantaa keenyaaf garuu wantoota torban kana qabannee ittiin deemna. Gaafii yoo qabaattan, yaada yoo qabaattan immoo karaa koomentiitiin nu teechisa. Isa san immoo bu'uura godhannee namoota biraas affeerree jiruu fi jireenyi keenya milkaa'inaan akka guutamu akka deemu miidiyaan Itoophiyaa eegaree gahee ishee ni baate abdiin jedhuun qaba. Boru biyya nuyi keessatti tasgabbiidhaan bilisummaadhaan nageenyaan tokkummaadhaan keessa jiraannu ijaaruuf halkanii guyyaa hojjechuutu nurraa eegama. Soogidda ofii jettu mi'aayi yoo didde akkuma jedhan san yoo ofii keenya taaneen hojjenne ofii jennee yoo hojjenne ofii jennee yoo qajeelle hin shakkinaa Itoophiyaa boruu keessatti dhaloota faayidaa hin qabne ta'a. Dhaloota mi'a Itoophiyaa kaleessaa keessatti mandara kaleessaa keessa naannoo kaleessaa keessa jiru ilaala. Dhaloota milkaa'aa. Maaliif yoo jenne sammuu fi ilaalchi isaanii qajeeladha. Positive attitude qabu. Laala sammuu qulqulluudhaan kaleessa madaala. Abbootiin keenya kaleessa, haawwonni keenya kaleessa sammuu fi ilaalchi isaanii xuraawaa miti. Qajeeladha. Kanaafuu hin beelannaa quban qabanii, hin dheebonnaa quban qabanii, hin daarraa quban qabanii, waraanaan nutti galaa quban qabanii, wal balleessinaa quban qabanii, laga wal ceesisu, laga wal ceesisanii wal gaggeessu halkan sa'a 7 sa'a 9 haga halkan keessaa sa'a 5 sa'a 6 midhaan haamu. Qulfii walirraa ergifatanii mana qolloofatu. Walirraa ergifatu qulfii. Haga haati takka gabaa dagaltuutti haadha takkatu harma hoosisa daa'ima. Maalirraa madde kun yoo jennu ilaalchaaf sammuu qajeelaa isaan qaban sanirraa madde. Kanaafuu bilisummaadhaan jiraatan. Bilisummaadhaan. Kanarraa kan ka'e tokko ta'anii baanii injifatanii bilisummaa birmadummaa biyya isaanii ofii isaanii kabachiisanii biyya sadarkaa addunyaatti bilisoomtuu birmadummaan ishee eegame garbummaadhaan hin bitamne seenaa guddaa qabdu nu dhaalchisan. Odoo har'a jiraatanii hin gaddu. Kanaafuu hordoftoonni miidiyaa Itoophiyaa egeree hundi keessan ilaalchaaf sammuu qajeelaa qabaachuun hin shakkinaa borumtaa keenyaaf murteessaadha. Mandara ganda keessa jiraannu san keessatti injifataa taanee milkaa taanee naannoo keessa jiraannu keessatti injifataaf milkaa taanee biyya keessa jiraannu keessatti injifataaf milkaa taanee jiraachuu yoo barbaanne karaan qaxxaamuraa ilaalcha fi sammuu qajeelaa qabaachuudha. Bareeda. Hunda dura jedhu. Egaa akkamitti qabaannaa maaliif qabaannaa kan jedhu gabaabumatti akkanatti erga kaasne hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya. Isin immoo kana caalaa dubbistanii gaafattanii beekumsa asirratti qabdan kana bal'ifattanii borumtaan keessan ifa milkaa'ina akka ta'u maqaa miidiyaa Itoophiyaa egereetiin hawwiin qabu ibsaa mata duree kanarratti yeroo biraa yaada bal'aa qabadhee akkan dhufu abdiin qaba. Har'aaf garuu maaliif ilaalchaaf sammuu qajeelaa qabaachuu qabna?
akkamitti immoo qabaachuu dandeenya kan jedhu gabaabumatti kaasnee ilaallee jirra. Irraa barattanii abdii keenya. Ulfaadhaa, horaa, bulaa, nagaataa borumtaan keessaniif akka ta'u hawwii guddaan qabuun isinii ibsa. Like, subscribe, share gochuu hin irraanfatinaa. Kuni miidiyaa Itoophiyaa Egereetii. Ani immoo Nugusee Girmaati. Ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif galatoomaan illee carraa kan argadhee yaadan qabu isinii qooduu kootiif gammachuu guddaan natti dhagahame isiniin ibsa. Nagaataa Waaqayyo biyya keenya fi hunduma keenya yaa eebbisuu. Nagaataa.